Duudhaaleen jireenyaa maali? Jireenya keenya keessatti duudhaalee jireenya keenyaa geggeessuuf maaltu nu barbaachisa? Principle of life isa jedhamu sanaa jechuudha. Yeroodha jireenya keenya kan geggeessu. Jireenya keenya geggeessuuf immoo maaltu nu barbaachisa? Maal yoo goone jireenya keenya geggeeffachuu dandeenya nuti? Isaan kanneen hanga dhuma barnoota kootti. Yooyaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoon Inspire warri taatan akkamnaaf jirtu bakka isin jirtan nageenyi isiniif haa baay'atu kanan jedhu. Ana obboleessa keessan. Tolegaa warreen maatii keenyatiin hamma subscribe gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Tolegaa guyyaa har'aa barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi baay'ee miidhagaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hamma barnoota kootti na faana turan affeerraa kooti. Tolegaa mata dureen barnoota keenyaa irraa duudhaaleen jireenya keenyaa maali? Principle of life isa jedhamu jechuudha. Eeyoodha jireenya keenya kan geggeessu. Jireenya keenya geggeessuuf immoo maaltu nu barbaachisa? Pointoonni nu barbaachisan, qabxiileen nu barbaachisan maal isaan? Jalqaba irratti principle jireenya keenya geggeessuuf kan nu barbaachisan maal isaan? Kan jedhudha jechuudha kan wal faana ilaallu. Tolegaa tokkoffaa irratti kan nu barbaachisu principle jireenya keenya of fudhachuudha yookaan immoo of simachuudha. Kan qabnu irratti bareedina keenyaa ta'u, amala keenyaa ta'u, jireenya keenyaa ta'u, dandeettii keenyaa ta'u, kan dandeenyu sana irratti of simannee of fudhachuudha. Yeroo kana duudhaa jireenya keenyaa fuulduratti adeemsisuu dandeenya. Geggeessaan jireenya keenya nu ta'a jechuudha. Yoo of simanne, yoo of fudhanne, yoo jireenya keenya accept goonee waan qabnu hunda isaa fudhanne, yoo of simanne jireenyi keenya maal ta'a jechuudha? Kan deeme ta'a jechuudha. Self acceptation isa jedhamu sanaa jechuudha. Yoggaa fudhannutti jireenyi keenya nuuf mijachaa deemaa jechuudha. Inni lammaffaa irratti argamu immoo jireenya kaayyoo keenyaaf jiraachuu. Yeroo jireenya kaayyoo keenyaaf jiraannu nuti milkaa'ina guddaatti adeemnaa jechuudha. Jireenya keenya geggeessuu dandeenya. Nuti duudhaa jireenya keenyaa sana geggeessuuf maaltu nu barbaachisa? Jireenya kaayyoo qabu jiraachuu. Jireenya fayyumee, jireenya arrumee osoo hin taane jireenya kaayyoo qabu. Kaayyoo keef jireenya jiraattu. Jireenya fayyumaa osoo hin taane jireenya kaayyoo keessan galmaas geessuuf, jireenya kaayyoo keessan injifachuu si taasisuuf jiraachuu jechuudha. Kan inni lammaffaa irratti argamu jechuudha. Inni sadaffaa irratti argamu immoo dorgommii irraa fagaachuu. Namoota dorgomuu irraa. Abaluun na caaluu hin qabu. Jireenya isaa abaluun immoo akkamiin nan caala? Hiriyaa koo caaluu hin qaba. Obboleessa koo caaluu hin qabu. Obboleettii koo caaluu hin qabu. Fira koo caaluu hin qabu. Ollaa koo caaluu hin qaba. Jennee namaan dorgomna taanaan, namaan dorgomaa jiraanna taanaan principle jireenya keenya nuti kan geggeeffataa jiru jechuudha. Nuti immoo jireenya keenya geggeessuuf maal gochuu qabna? Jireenya dorgommiirraa bilisa ta'ee jiraachuu qabna. Jireenyi dorgommiirraa bilisa ta'ee yoo jiran milkaa'inaaf deemna yookaan immoo duudhaalee jireenya keenyaa sana nuti geggeeffataa jechuudha kan nu barbaachisu. Inni itti aanee argamu immoo yaada qajeelaa, yaada gaarii ta'e yaaduudha. Nama kamiif ollaa keef haa ta'u, fira keef haa ta'u, obboleessa keef, obboleettii keef haa ta'u, hiriyaa keef haa ta'u, yaada gaarii, yaada poozitiivii ta'e, yaada haa guddatu, haa jijjiiramu, haa milkaa'u jedhu yaada poozitiivii ta'e yaaduu qabda. Duudhaa jireenya kee geggeessuuf kan si barbaachisu yaada qajeelaa ta'e yaaduu kan milkaa'ina keef si geggeessu jechuudha. Jireenya keenya keessatti ofii keenya jireenya galma qabu jiraachuu yoo barbaanne wangeelillee kan nutti himu quraanillee kan nu gorsu maal inni yoo jedhame yaada qajeelaa yaaduudha jechuudha. Inni itti aanee argamu barachuuf fedhii qabaachuudha. Yoggaan dhuma jireenya keenya keessatti duudhaa jireenya keenya geggeeffachuuf jireenya keenya geggeessuuf jireenya keenya ofii keenya oofuuf kan nu barbaachisu yeroo hundumaa barachuuf qophaa'uudha. Jireenya keenya keessatti barachuuf nu qophaa'uudha taanaan jireenyi keenya yeroo hundumaa kan guute ta'aa deemaa jechuudha. Jireenya anaan barnoonni nan barbaachisu, anaan waan tokko nan barbaachisu jennee sammuu keenyatti limited goona yookaan immoo hin gabaabsina taanaan jireenyi keenya kufaa ta'a. Oofuu hin dandeenyu. Akka barbaannetti jireenya keenya geggeessuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf immoo maal gochuu qabna? Yeroo hundumaa barachuu qabna. Fedhii barumsaa qabaachuu qabna. Waa hubachuuf, waa baruuf, waa beekuuf, waa hubachuuf yeroo hundumaa dhama'uu qabna. Yoggaa kana goonutti na amani jireenya keenya kamuu taanaan injifachuu ni dandeenya jechuudha. Itti aanee kan argamu immoo ogummaadhaan deddeebi'uudha. Waan tokko ogummaadhaan hojjechuudha. Wanta hojjennu tokko yookaan wanta dalagnu
yookaan wanta jiraannuuf tokko ogummaadhaan gochuu qabna. Seeraan hubannee ogummaadhaan yoo goonu itti gaabbuus hin dandeenyu. Irraa hawwachaa deemna waan ta'eef. Wanta goonu kamiyyuu seeraaf eeraan ilaallee hojjechaa deemna. Kanaaf immoo yeroo hundumaa maal gochuu qabna jireenya keenya keessatti nuti pirinsipilii jireenya keenyaa geggeessuuf wanti barbaachisu ogummaadhaan deddeebinee yaaduudha. Wanta goonu sanarratti jireenya keenya injifachuuf kan nu barbaachisanii jechuudha. Inni itti aanee argamu immoo gamna ta'uudha. Qaxalee ta'uudha. Jireenya ofiirratti gamna ta'uu. Wanta hojjechuu qabnu dafnee yeroodhaan jireenya keenya kamirratti taane yoo gamna taane yoo jireenya keenya irratti laafoo miti taane yoo jireenya keenyaaf tattaafataa taane yoo jireenya keenya moof gamna taane pirinsipilii jireenya keenyaa geggeeffachuuf nuuf salphata. Jireenya keenya oofuuf jireenya keenya geggeessuuf nuuf salphata jechuudha. Kanaaf immoo maaltu nurraa eegama? Gamna ta'uu dalagaa keenya irratti jireenya keenya irratti wanta goonu kamirratti yoo gamna taane bakkee barbaanne ga'uu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanee argamu salphaadhumatti mufachuurraa of qusachuudha. Wanta salphaatiin mufachuu jechoota namootaatiin, gochaa namootaatiin, gochaa hiriyaatiin, gochaa jaalalleetiin, gochaa nama kamiyyuu. For everything bakka waa barbaadiyyuu haa ta'u gocha wanta xiqqootiin mufachuu dhiisuu. Yoo jireenya keenya keessatti gocha wanta xinnoo, jechuu wanta xinnoo, yaadota xinnootiin yoo kan mufannu taane na amani jireenya keenya akka barbaannetti geggeessuu hin dandeenyu jechuudha. Duudhaa jireenya keenya geggeeffachuuf maal gochuu qabna? Salphaadhumatti namaaf aaruu hin qabnu. Salphaadhumatti nama sanaaf lapheen keenya cabuu hin qabu. Salphaadhumatti jireenya keenya akka salphaatti akka inni badu gochuu hin qabnu. Inni itti aanee argamu immoo jireenya ofii galateeffachuun geggeessuudha. Jireenya kee pirinsipilii jireenya kee oofachuuf jireenya kee geggeessuuf kan si barbaachisu yeroo hundumaa jireenya galatoo qabu jiraachuudha. Jireenyi galatoo qabu jireenya milkaa'aadha. Jireenya boqonnaa qabudha. Jireenya guddinatti si geessudha. Jireenya ulfinatti si geessudha. Kanaafuu jireenyi galatoo qabu jireenya milkaa'inaati waan ta'eef. Kanaafuu jireenya keenya keessatti geggeessummaa jireenya keenyaaf kan nu barbaachisu kanadha. Warreen afan immoo barnoota kutaa lammiffaa isaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaariin sin jedha. Baay'een sin jaalladha. Baay'een si kabaja. Isinitti toleetee like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu dandeessu. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniif qooduu ni dandeessu. Galatooma.